Yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadha. Mata duree tokko irraa gabaabsee dubbadha har'a. Mata dureen irraa dubbachuu deemu akkuma isin qabdanitti haga bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmed waggoota 8 kan aangootti dhufan godina Wallaggaa Bahaatii fi godinni Horroo Guduruu bakki kun lamaan haleellaa faannoo yeroo adda addaattu uummata nagaa irratti geggeeffamaa ture ammaan tanallee geggeeffamaa jira hin dhaabbanne osoo jechaa jirru torbaanuma darbe kan keessattu aanaa kiraamuu keessatti waan ta'ee dhageettanii jirtanii faannoon uummata nagaa hedduu ijjeesuu bira dabartee qabeenya hedduu mancaastee jirti saamicha gosaallee akka gootee dubbatanii turani. Faannoon haleellaa godhan kana waraana bilisummaa Oromoo wajjin qindoominaan goone qindoominni sun maqaan isaa ka Tigirinya fi Amaariyyaatiin beekamu Tsimdoo jedhama. Tsimdootu geggeesse jechuudhaani dubbi himaan faannoo Asrees Maaree namni jedhamu miidiyaa adda addaa gubbaatti dubbachaa ture. Haa ta'uutii malee Jawaar Mohammad ammoo akka jedhutti godina Horroo Guduruutii fi Wallagga Bahaa keessallee faannoon socho'u faannoo Abiy Ahmediiti. Mootummaa Abiy Ahmediitu hundeesse mootummaa Abiy Ahmediitu gargaaraa qindeessaa warra tika mootummaa Abiy Ahmedii keessa jiru jechuun warra raayyaa ittisa biyyaa wajjin hojjetu warra sirna basaasa wajjin hojjetu warrattu waan kana ittiin deemaa geggeessa jechuudhaani dubbatee jira. Dubbeen Jawaar Mohammad kun falmi guddaa kaastee jirti. Jawaar akka fakkeenya mootummaa wajjin faannoon hariiroo qabu keessattuu faannoon Wallaggaa Bahaatii fi faannoon Horroo Guduruu kun mootummaa Abiy Ahmed humna tikaa isaa wajjin waraana isaa wajjin milishaa isaa wajjin fakkeenya walitti dhufeenya inni qabu kanaan dura haala Faqqadaa Abdiisaa namni jedhamu ka waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhaawatu haala gosuuniitiin walitti qabee dubbata. Faqqadaa Abdiisaa kan ammoo akka saaxilamee amma tika mootummaa biyya keessa akka inni jiru faqqadaan sunini gaazexaan addunyaa ka Ameerikaa Washington Post faati hunduu akka barreesse dubbatee jira. Jawaar Mohammad faannoon Wallaggaa milishaan naannoo san jira yookaan ammoo shiftaan naannoo san jira warra mootummaa Abiy Ahmedii ka tikaattu ka basaasattu gurmeesse ka jedhu kunini falmi guddaa dhoosee jira falmi guddaa kaasee jira. Falmiin kun karaa lama irraa kaya ka jalqabaa faannoo bira dhaabbattee waan faannoon badii uummata Oromoo irratti dhaqqabse miidhaa uummata Wallagga irratti dhaqqabse haaluudhaani cubbuu faannoo yookaan badii faannoo balleessaa faannoon godhe yookaan ammoo raawwate balleessaa mootummaa Abiy Ahmedii goote jirta. Kanaafuu atin faannoo fi irra diddibaa jirta cubbuu faannoo dhoksaa jirta atini faannoo wajjin dhaabbachaa jirta yookaan badii faannoo gargaarta jechuudhaani warri deeggartoota mootummaatii fi qaamii mootummaa Jawaar Mohammad akkasittu balaaleffata. Kanaafuu akka isaan jedhanitti Jawaar Mohammad faannoo bira dhaabbachaa kan jiruu fi yookaan ammoo faannoo irra harki qabachaa kan jiruu faannoo gargaaraa kan jiruu fi kan badii faannoo dhoksaa jiruu fi Jawaar Mohammadii waan ilaalcha kaayoo kabadii faannoo wajjin ilaalchu gosa tokko qabuu fi jedhanii dubbatanii Jawaar Mohammad illeen faannolleen warri Tsimdoo ofiin jedhu ka Hiwwahaatilleen Eertiraalleen hunda isaanuu mootummaa Misriitu duuba jira. Ergamsa mootummaa Misrii kabadii ka Itoophiyaa barbadeessuu ka Itoophiyaa xiqqeessuutii fi Itoophiyaa dirree waraanaa gochuudhaan Itoophiyaanii abbaa biyyummaa isii lagisii abbayyaa irratti akka godhachuu hin dandeenye yookaan ammoo Itoophiyaan balbal galaana akka hin arganne warra godhu warra kaayoo sun qabu kamisiiti fi Jawaar Mohammadii bitamee jira yookaan ammoo Jawaar Mohammad warra san jalattu galee faannoo wajjin kaayoo gosa tokkoo qaba jechuudhaani deeggartoonni biltsiginnaa Jawaar Mohammad irrattu akkasittu ololaa banaa jiran. Kanaafuu akka warri biltsiginnaa jedhutti Jawaar Mohammad faannoo wajjin kaayoo tokko qaba kaayoo badii hojii isaanii ni deeggara badii isaanii ni dhoksaa fi maaliif Jawaar Mohammad faannoo juntaa yookaan ammoo Hiwwahaat hunduu isaanii ergamtoota yookaan farda Misriiti akka warri deeggartoota mootummaa Abiy Ahmedii yookaan ammoo warri mootummaa tokko tokko jedhutti. Gara biraatiin ammoo Jawaar Mohammadii faannoon Wallaggaa
warra jechuun mootummaattu sossoosaa yookaan sochoosaa mootummaa wajjin qubaa fi qubee tahee qindoominaan wajjin hojjata ka jedhu ammoo dallansuu guddaa uume jira. Dallansuun inni uume ka tokkoffaa warra Amaaraa biraa dhuftee jirti. Warri Amaaraa Jawaar Mohammad odeeffannoo dogongoraa qaba jechuudhanii karaa miidiyaatiin dubbiin himaa faannoo Asrees Maaree Daamxee balaalfatee ture jechi Jawaar Mohammad faannoof fi Abiyyi wajjin hojjetan jedhu saniin alattu ammoo warri Amaaraa hedduun isaanii Jawaar Mohammad irratti duula guddaa banaa jiranii duuli isaan banaa jiran Jawaar Mohammad badii Amaaraatii fi itti gaafatama Jawaar Mohammad jibbiinsan deema Jawaar Mohammad hammeenyan deema Jawaar Mohammad miidhaa Amaaraa gubbaattu dhaqqabame kan adda addaa kan naannoo gosa fi itti gaafataman rakkoo ammaan tan Itoophiyaa keessa deemaa jirtu badii kan cufaafiyyuu itti gaafataman si jechuudhani Jawaar Mohammad maqaa adda addaatiin yaamaa jiranii yoo fedhan kabbabuush jedhaniini yoo barbaadan mancaa jedhaniini yoo barbaadan ashabbaarii jedhaniini waanuma adda addaa maqaa adda addaa Jawaar Mohammadii kennanii badii Jawaar Mohammadiitu harka keessaa qaba badii ummata Amaaraa gubbaattu dhaqqaba. Ummatii Amaaraa sababa siyaasa Jawaar Mohammadiitiif yookaan Jawaar Mohammadiitiif marfame inni waan jedhuu fi manca fudhadha waan inni jedhee fi yookaan waan Jawaar Mohammadii karaa miidiyaa isaa OMN akka isaan jedhanitti badii lallaba labsaa turee fi sababa kanirra kan kahe naannoo Itoophiyaa keessattuu naannolee Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu faannoon ummanni Amaaraa miidhamaa ture. Kanaafuu miidhaa Wallaggaattu bara meeqaaf deemaa ture. Miidhaa akka isaan jedhanitti jechaa jira. Arsii keessattuu ammaan tan deemaa jiru. Naannoo biraallee keessattuu miidhalee Amaaraa gubbaattu dhaqqabaa jiruu fi itti gaafatamaan Jawaar Mohammadiitii jedhan. Ummatii Amaaraa akka isaan jedhanitti waggoota 8 bulchiinsa Abiy Ahmedii kan miidhamaa dararamaa dhiigaa gatii adda addaa kaffalee miidhaan irra dhaqqabdee ummanni kun ammaan tana duguugga sanyii yookaan ammoo badii irra of dandamachuu fi jenosaayidii irra of dandamachuu fi faannoon uf ijaaree gadaamessa Amaaraa keessa bu'ee ummata Amaaraa hamba gadafte badii irraa dandamachuu fi humni dhaabbate. Humni kun yeroo ammaan tanattu badii mootummaan irra dhaqqabsaa jiru badii milishoonni Oromiyaa irra dhaqqabsaa jirani gaachanii sirna irra dhaqqabsaa jiru badii humni gadaa isaan ittiin jedhee irra dhaqqabsaa jiru irraa of qolachuuf if dandamachuuf if baraaruu fi ummata Amaaraa gurmeessee jenosaayidii dura dhaabbatee jira. Ummati Amaaraa harki isaatiin humni isaatiin irra isaatiin ciqila isaatiin yeroo ufittisee diinaa isaa barbadeessaa jirutti Jawaar Mohammadii warra kalee sagalee hin taanee fi warra jechuun miidhama isaaniitiif inni sababa tahee har'a gaafa isaan dandamachuuf carraaqanitti ufittisaa jiranitti gabbahee balaaleffatee jira. Kanaaf akka isaan jedhanitti Jawaar Mohammadiif Abiy Ahmed nama tokko isaan lachuu qaama gosa tokkootii hojjetanii aangoo mootummaa Oromoo yookaan Oromummaa ittisuu fi gabbahe. Kanaafuu Jawaar Mohammadiitiif Abiy Ahmed jidduu adda addummaan wamaa hin jiru. Warri lachuun fuula lameen saantimii takkaati. Gam tokkoon Jawaar gam biraatiin Abiy Ahmed. Kanaafuu Jawaar Mohammad fakkeessa fi Abiy Ahmed waan balaaleffatu barbaadaa malee amma aangoon Abiy Ahmed kirkirtee jennaan aangoon Oromummaa kirkirteenaan Jawaar Mohammad ololaan Jawaar Mohammad waan adda addaatiin Abiyyi bir dhaabbachuu fi gabbahe jechuudhaani Jawaar Mohammad ergamsa mootummaa Abiy Ahmed bakkaan akka baasu Jawaar Mohammadi fakkeessa fi falma taphataa fakkeessa fi nama Abiyyi hin jaalanne fakkaata malee Jawaar Mohammadiif Abiy waan tokko ergama Abiyyiiti ergama Abiy Ahmedii jechuuni warri Amaaraa duula bal'aa karaa miidiyaa warraatiin irratti bananii jiran. Warri kun miidiyaan isaanii jalqabumaayyuu sagalee guddaa qaba. Jawaar Mohammad xureessuun yakkamsiisuun maqaa balleessuun durumatti beekanii amma ammoo waan inni dhiyoo kan jedhe walitti qabatanii Jawaar Mohammad irratti duula guddaa godhaa jiranii. Jawaar Mohammad illeen wal harka fuutanii nadhawaa jirtan jechuudhaani gaazexeessitoota warra aktivistoota Amaaraa ofiin jedhan tokko lama maqaa kaasee jira. Kan warra Tigreellee akkasuma kaasee jira. Warri Tigreelleen ammoo Jawaar irra dallansuu guddaa qaba. Warri Amaaraa ka miidiyaa isaanii irratti dhimma kanaan guddoo deemaa jiru Masaay Mokkonen Anker Miidiyaa ka jedhamu isattuu duula bal'aa duula guddaa Jawaar Mohammadii gubbaattuu geessa jira. Ankeriin kun ammaan ta'e yeroo ammaan tana faannoo deeggaruun yookaan ammoo humna faannoo cimsuun kaayoo kiyya tokkoffaa jira.
kanaan dura namni kun nama Abiy Ahmedii baay'ee tajaajilaa ture uummata Amaaraatii fi uummata Tigreellee walitti dhiyeessaa jedhaa jira gara biraatiin ammoo karaa Andargaachuu Tsiggeetii fi warra adda addaatiin mootummaa Eertiraa wajjin akka hojjetu dubbatamaa jira Masaay Mokkonnin ka Anker miidiyaa kun amma duula bal'aa karaa miidiyaatiin Jawaar Mohaammed irratti geggeeffamaa jiru adda durummaan namni geggeessu isa jechuudha namni Jawaar Mohaammed maqaa dhahee gaazexaan yookaan gaazexeessan yookaan miidiyaan jedhuudhaan nama kana jechuudha Masaay Mokkonnin karaa biraatiin ammoo warri Tigreeleen Jawaar Mohaammed dallansuu guddaa akka dallalanii Staaliin Gabrasillaasee miidiyaan isaa Zahra Media Network jedhamurraa mul'achuu danda'a. Staaliin kun yeroo ammaan tana jechuun Hiwwahaatii fi yookaan ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraahii ka Dabratsiyoon hoogganuu fi sagalee ta'uudhaanii magaalota waraanaa dibbee waraanaa dhahuudhaanii waraanii akka inni dhalatu yookaan ammoo humni warra akka duulaaf ka'ee Oromummaa ofirraa fonqolchuu waan ammaan tan sochii Hiwwahaatti jirtu kana adda durummaan namni geggeessaa jiru tokkin isattuu aantee yookaan ammoo isattuu aanee namni bira waan kan geggeessaa jiru Maariyaamaawwiit ka jedhamtu miidiyaan ishii ammoo Free Horizon Media or New Horizon Media ka jettu miidiyaa akkasii tokko qabdi isiin tulleen ammaan tana duula guddaa geggeessaa jirti warra kulachuun qindoominaan Jawaar Mohaammed gubbaatti duula banaa jirani maaliif isaan Jawaar gubbaatti duula banaa jirani walamaaf Jawaar gubbaatti duula bananii jirani wanni jalqabaa ka isaan Jawaar Mohaammed gubbaatti duula bananii jiranii fi akkuma durattuu maqaa dhahee dubbadde yeroo ammaan tana Hiwwahat waraanaa fi qophaawaa jira yeroo isaan waraanaa kurfaawaa arraba qawwee hirkisuun haftuuf kanattu gamtaa ijaarrannee sabaa fi sablammii cunqurfama wajjin taane bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmed awwaaluu deemna yookaan mootummaa Abiy Ahmed dhidhimsuu deemna achi aangoo qabanne karaa sun qofaanii duguugga sanyii yookaan ammoo ajjeecha sanyii balleessa sanyii Tigraay gubbaattu geggeeffamuutti jiru kanaaf faldhahuu dandeenya yaada jedhamu qaba. Kanaaf gamtaan itti deemuu qabna gamtaa kan duuba ka jiru Eertiraa fi Suudaanittu duuba jira Eertiraa Suudaan Misrii akka namni gadi haasa'u jiru garuu Hiwwahat ammoo biyyi keessattuu gamtaa kana ka qindeessaa jiru isa inni kunini gamtaa kanaa fi warri qaamni inni qindeessu keessa tokkoffaan qaamni guddaan faannoo qaamni itti aanu waraana bilisummaa Oromoo WBO kanattu jira suni alatti ammoo qaamni Benishaangulillee ni jira ka Gumuzii jedhanii dubbatanii ka Bertaallee ni jira jedhanii dubbatanii ka Gaambeelaallee ni jira ka Qimaanti Agawullee ni jira ka Somaallee ni jira qaama adda addaatu jira garuu adda durummaan humni guddaan isaan jedhanii yaammatan yookaan abdatanii faannoo fi humna waraana bilisummaa Oromoo jedhan kan gamtaan kunini ifattu bahee jira moo hin jiruun yeroo biraa irraa haasa'uu deemna gamtaan kunini akkam ta'uu danda'a ka jedhu yeroo biraa dubbachuu deemna garuu Hiwwahat gamtaa kana hundeessa jira gamtaa kan dhaadheessaa jira cimdoo gamtaa ofiin jedhu yookaan jedhamu kana gamtaan kun jechuun akka warri mootummaa naannoo Tigraayitiif Eertiraa jedhu uummataaf uummata walitti fidaa jedhanii haa ta'uuti malee karaa Hiwwahatii fi karaa miidiyaa Zahraa fa'aa irraa qubatamutti warri kunini gamtaan warra kaabaa kunini walii ta'anii Oromummaa yookaan ammoo warra kibbaa ka aangoo gubbaa jiru aangoorraa fonqolchuu yookaan aangoorraa kaasu waraanni bilisummaa Oromoo qaama gamtaa kana jedhanii warri odeessaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo waan kan dhugaalee dharallee hin jenne gammaan tana gad bahee garuu bara 2021 gaafa waraanni Tigraay sun gamtaa Hiwwahat wajjin uume jira gamtaan sun gammaa hin jiramoo hin jiruun hin beekamu garuu yoo dhugumaan gamtaan kun jiraate warra Oromummaa yookaan Oromoo aangoorraa buusna warra kibbaa aangoorraa buusna warra kaabaa aangootti fidnaa jedhu wajjin akkamiin akka isaan hojjetan hin beeknu yeroo biraa kanarra dubbachuu deemna. Amma warri Hiwwahat Jawaar Mohaammed irratti duula isaan guddaa bananii fi jiraniif tokko Jawaar Mohaammed kanaan dura ummata Tigraahii balaa adda addaatii fi saaxilisa aangoorraa warra buusuudhaan dhakaan meqalee galchine jechuun tuffachuudhaan sabaaf sablammii kakkaasu nurratti jechuun Jawaar Mohaammed genosaayidii yookaan duguuga sanyii mootummaa Abiy Ahmed irrattu bara waraana faannoon Eertiraa irratti raawwatu kan hundaafu itti gaafatamaan lakkoofsi tokkoffaan Jawaar Mohaammed jedhanii Jawaar Mohaammed himachaa jirani. Jawaar Mohaammed manhidhaa jira gaafa waraanii geggeeffamaa ture haa ta'uuti malee ammaan tanammoo isaan Jawaar Mohaammed adda durummaan badii Tigraahii gubbaa dhaqqabdee fi itti gaafatamaan isaa jedhanii akkasiin Jawaar Mohaammed qubqabaa jiran waan Jawaar Mohaammed kanaan dura dubbate hundi isaa gagguuranii kan nuun jedhe san nuun jedhe akkas jedhe Tigraay akkas godhe Mallasan akkas jedhe Hiwwahatin akkas jedhe maaliin akkas jedhe Jawaar Mohaammed ajjecha miidhaa rakkoo Tigraay gubbaa dhaqqabee jiruuf itti gaafatamaan isa yeroo ammaan tana uummanni Tigraay duguuga sanyiirraa of bayyanatee ijaaramee gurmaahee sabaaf sablammii cunqurfama wajjin ta'ee mootummaa Abiy Ahmed ka abbaa irree ka isaan ajjeesaa jiru duguuga sanyii biraatiif qophaawaa jiru ofirraa dhidhimsaa jiruttu inni yeroo ammaan tana gamtaa nu ijaarree cimdoo ka jedhamu kana bifa diiguu danda'uun ololaa faannoo irratti hojjechaa jira.
ololi faannoo gubbaatti hojjetamu keessattuu faannoo Asirees Maaree yeroo ammaan tana qindoominaan tokkummaanii Hewwahaati wajjin hojjechaa jiru ka fakkaatu faannoo kan tuquun karaa biraatiin ammoo karaa borootuun TPLF yookaan Hewwahaati akka tuquutti ilaalaa jiran. Wanni kun hojii keenya nu qopheeffate nu bilcheeffate jedhanii deemaa jiran. Garuu gamtaan cimdoo kun akkamiin gaafii Oromoo akka inni deebisu yookaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka inni hojjetu namni beeku hin jiru. Gamtaan kun Wallagga maqaa Wallaggaatu hin beeku Bizaamoo jedhanii Wallaggaan Kaamaaraa Finfinneen Kaamaaraa maaliin Kaamaaraa jedhanii deeffachuu deemanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin gamtaa qabna jedhanii waraana bilisummaa Oromoo waa tokko qofaa gammaan tanaa karaa Addis Standardistiin gabbaa'ee dubbatee haleellaan kiiraamuttuu geggeeffame keessa harka hin qabnu. Wallagga keessa faannoon hin jiru jedhe dubbataa jira. Kun jechuun yoo hiikame faannoo wanni jedhamu akka cimdoo maalii sun hin jiru. Bitamtoota yookaan ammoo ergamsa addaa warri qabu ka mootummaa fakkaataa warri achi keessa socho'u ka badii dhaqqabsuun faannoon hin jiru gamtaallee wajjin hin qabnu yookaan qindoomin wajjin hin qabnu waan jedhu dubbatanii jirani. Kanaafuu karaa kan lamaan irraa kan ka'e warri Amaaraa akkas Jawaar Mohaammed duulaa jiranii warri Tigraay illeen Jawaar Mohaammed akkas irratti duulaa jiranii kanaan durallee Jawaar Mohaammed isattuu badii fi nu saaxilee olola adda addaa nurratti uumuun uummanni Tigraay akka jibbamu godhuun mootummaan Abiy Ahmed akka aangootti dhufu godhuun mootummaan Abiy Ahmed ammoo badii fi itti gaafatama. Kanaafuu Jawaar Mohaammed mootummaa kanaan dura Tigreen dhaabdee yookaan ammoo Ihaadig dhaabee buqqisee Abiy Ahmed aangootti fide itti gaafatama olola adda addaa nurratti geggeesse amma maanta namoo mootummaa Abiy Ahmed kaagatan taraa jiru mootummaa daddaqaa mootummaa lelleqaa jiru mootummaa humna hin qabne jajjabeessee aangoo irra tursuu barbaada. Kanaafuu jenosaayidii yookaan ammoo duguuggaa sanyii ka Tigraay gubbaattu geggeeffame tursuu barbaada yookaan dheeressuu barbaada jechuudha. Jawaar Mohaammed irratti duulii guddaan godhamaa jira. Akkuma dubbatu Jawaar Mohaammed karaa mootummaallee badii mootummaa irratti uummata irratti dhiifama. Badii uummata Oromoo irratti faannoon dhaqqabsee irra diddibee harka irra qaqqabee fi faannoo jechuun bilisoomsuun cubbuu gara mootummaatti fiduun haqa Oromoo awwaal jedhanii deeggartoonni mootummaatii fi qaamii mootummaa garii Jawaar himachaa jira. Karaa Amaaraatiin ammoo yeroo Amaarii duguugga sanyii irraa of dandamatee faannoo ijaarratee mirga ofiitii fi qabsaawaa jiru kanattu Jawaar Mohaammed dhugaa warra awwaalee faannoo jiraachuu fi beekamtii kennuu dhabee jedhan. Warri Tigraay ammoo gamtaa nu ijaarranne gamtaa isaan aangootiin dhufu fedhanii gamtaa duguuggan sanyii marsa lammaffaaf Tigraay irratti akka hin dhalanne warri qopheeffate Jawaar Mohaammed ergamsa mootummaa Abiy Ahmediitiin akka isaan fakkaatan Jawaar Mohaammed double agent fakkeessa Jawaar Mohaammed falma fakkaata malee ergama mootummaati. Jawaar Mohaammed Abiy wajjin aangoo dorgommii aangoo keessa jira malee Oromummaa irra rakkoo hin qabu mootummaa kan irra rakkoo hin qabu. Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan irratti duulaa jiran. Aan ammoo maaltu jira dhugaan eessa jirti? Wanni Jawaar Mohaammed jedhe faannoon Wallaggaa sochookuun faannoo mootummaan Itoophiyaa qindeessee ijaaree gurmeessee humnitti godhee bobbaase dhugaa moo dhara? Abiy Ahmed tiknii isaa waraanii isaa basaasii isaa waan kan keessa harki qabamoo hin qabu? Eessa dhugaan jirtu? Yaanni kan keessa irratti maali? Qabatamaan wanni ati beektu maali jettee na gaafachuu ni maltan? Faannoo Wallaggaa, faannoo Goojjamii wajjin, faannoo Gondarii wajjin, cimdoo warra jedhamu kan maanta maqaadhaatu wajjin tokko moo faannoo biraati? Dhugumaanuu Wallagga keessa faannoo nuun jirti jalqaba irra dubbachuuf. Yoo jiraate ammoo faannoo kan eenyutu ijaaree eenyutu gurmeesse qaama kanaaf kamiif abboomama faannoon jedhamu kun. Hariiroo warri jechuun caasalee mootummaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa wajjin qabu maal fakkaata ka jedhurraa mi'a dubbadhuuti. Dubbiin Jawaar Mohaammed jedhe faannoo wanni jedhamu Wallagga keessa hin jiru faannoon bu'aa yookaan ammoo hojii harka mootummaati. Mootummaatu akka dhoqqee harki isaatiin dhahee midhaassee ijaaree kanaafuu faannoo wanni jedhamtu ka Oromiyaa keessa jira keessattuu ka Wallaggaatii fi ka Arsii faalleen ka Shawaalleen faannoo wanni jedhamu ka ijaarame kun hojii harka mootummaa Abiy Ahmed tikisaatii basaasisaatii qaama mootummaa isaatii waan jedhu dubbate. Wanni kun dhugaa moo dhara jennee eegi fudhannu dubbiin kun harki guddaan dhugaadha. Harki guddaan akkamitti dhugaa ta'uu danda'e? Faannoo wanni jedhamu wanni kun kan dhufe eegi mootummaan Abiy Ahmed aangootti dhufeen dubattidha. Mootummaan Abiy Ahmed gaafa aangootti dhufe qeerroo Oromoo biraa Jawaar Mohaammed deeggarsa guddaa qaba. Qeerroo Oromoo biraa ABO'nis deeggarsa guddaa qaba. ABO'n karaa Oromiyaa dhihaa godinaalee Wallaggaa kan fi godinaalee Oromiyaa ka biraa KFO'n jiddugaleessa Oromiyaa kan keessa deeggarsa guddaa qaba. Godinaalee Shawaa, Kalixaatii fi
shawaa kibba lixaa akkasumallee finfinnee fi gara oromiyaa karaa adda addaa keessatti kafaa'uun deeggarsa guddaa qaba. Jawaar Mohammad ammoo akka nama qeerroo sochoosaa turettu akka nama qeerroo hoogganaa turettu akka nama qeerroo siyeessaa kakaasaa dadammaqsaa turetti oromiyaa guutuu keessattuu qeerroo bira dhageetti guddaa qaba. Abiy Ahmed yoo gara aangootti dhufa ammoo deeggarsa uummataa akka Jawaar Mohammadii qabu san hin qabu ture. Sodaan Abiy Ahmedii guddaan tokkin Abiy Ahmedii Ihaadigii keessa dhufe. Biltsiginnaan gadaammes Ihaadigii keessa dhalate. Abiy gaafa dhufe deeggarsa uummata Oromoo bal'aa guddaa hin qabu ture. Abiy Ahmedii gaafa dhufe humna itti hirkatu sooshaal beesii Oromoo hin qabu ture. Daddafee Abiy Ahmedii akkuma aangootti dhufeen akka inni aangootti dhufullee fugguudha. Warra akka Lammaa Magarsaa, Abbaa Duulaa Gammadaa warra birallee dhabamsiise dhufe waan taateef uummata Oromoo akka humna isaa akka humna irkoo inni irratti hirkachuu dandayu akka utubaa qabsoo isattu akka yayyaba bu'uura dongoraa qabsoo isattu yookaan humna siyaasaa isattu hin laalle humna hawaasummaa isa tumsee ijaaree aangoottu baasuttu hin laalle. Keessattuu yeroo sun dorgommiin Hiwwahaati wajjin waan tureef Hiwwahaat aangoo dhiisanii Maqaleellettu galanii Finfinnee deebinee aangoo qabannaa waan jedhu jalqaban gaabbanii jiran aangoo dhiisuu isaaniitiin. Kanaafuu humna adda addaa ijaarree ka sabaa fi sablammoota ka cunqurfamoo ilaallee Abiy Ahmedii aangoo irra didimsine Abiy Ahmed aangoo irraa buusne aangoo qabannaa waan jedhutu ture. Haala gosa kana keessattuu jechuun waraanni Tigraay illee dhoohuu deeme jechuudha. Haala gosa kana keessattuu Hacaaluu Hundeessaa hidhame. Haala gosa kana ijjeefame. Haala gosa kana keessatti Jawaar Mohammadii ijjeefame. Haala gosa kana keessatti Abiy Ahmedii falmitoota adda addaa Lidatuu Ayyaaloo haa ta'uuti warri birallee falmitoota paartiillee siyaasa dirree keessaa dhiibee baasuudhaanii filannoollee dhiibee dura sababa koovidiitiin dabarsuun naannoo Tigraahii wajjin waraanaaf qophaa'ee ture. Abiy Ahmed yeroo sanitti siyaasan Oromoo sabboonummaan Oromoo kunini na hin baasu waan jedhu qaba ture. Dirreen siyaasaa Oromoo ABO'n qabamtee jirti, KFO'n qabamtee jirti. Yaad Jawaar Mohammadii ka qeerrootiin qabamtee turte. Kanaaf Abiy Ahmed daddafee waan siyaasa Oromoo keessa bakki hin qabnee fi yookaan ammoo dirree siyaasa Oromoo keessa bakki inni qabu jiraatellee dhiphoo waan taateef gara bobaa warra siyaasaa Itoophiyaa dullachattuu deemuu qaba ture. Waa'ee Itoophiyummaa, waa'ee Minilikii, waa'ee Haile Sillaasee siyaasa Itoophiyaatiif wanta waan adda addaa haasa'uuni. Itoophiyaan sabaa fi sablammii ka jirtu sun Itoophiyaa rakkoo qabdu Itoophiyaa balaa balaafamtu Hiwwahaat irra dhaalle Itoophiyaa olaantuu turte Itoophiyaa gadaan ishii guddaa turte seenaa qabeetti seenaa ishii darbisanitti Itoophiyaa achittu deebisna. Kanaafuu Itoophiyaa dullatti deebisna jechuudhaani warra Amaaraa dadammaqsuu ijaaru jalqabe. Warra Minilikiitii fi ilaalchi gosuunii qaban Haile Sillaasee qabanii impaayeroota atsoota dullacha du'an cufayyuu boolla kaasee lubbuu toree akkuma baanan jechuun biyya afuritti afuufee humna siyaasaa godhee wanni godhe. Bobbaase. Yeroo kanattu faannoo Oromiyaa ni sodaata. Qeerroo Oromoo ni sodaataa ture Abiy Ahmed. Qeerroo Oromoo waan sodaatuu fi ani sagantaa kan gubbaatti sagantaa hedduu hojjedhe. Oromiyaa keessatti bakka hedduu keessatti sabaa fi sablammii Oromoo keessa jirtu warri magaalaatii fi bakka baadiyyaa ammoo ka Amaariitti baay'atu. Kan akka Wallagga Bahaa baadiyyaallee keessa Amaarii hedduutu jira. Horro Guduruu baadiyyaallee keessa Amaarii hedduutu jira. Arsii godina Arsii Bahaa baadiyyaallee keessa Amaarii hedduutu jira. Godinaalee Shawaa Kaabaa baadiyyaallee keessatti Shawaa Dhihaallee bakka hundaa keessattuu Amaarii hedduu jira. Warri naannoo kan keessa jiranii fi magaalota hedduu keessatti faannoo humnoota akka faannoo ka qeerroo Oromootii fi humna Jawaar Mohammad ABO'tiif KFO dura dhaabbatan humna akkasii gurmeessuu jalqabe. Hamba waan sunittuu har'a asiin bahe. Jaanoo yaadattanii, Saatanaa yaadattanii, Jaanoo jechuun faannoo Harariitu dhaabbate magaala Harari. Saatanaawwan dirra dhaawwattuu dhaabbate. Saatanaaw jedhanii dirree keessattuu dhaaban. Ka dhaabe mootummaa Abiy Ahmediiti. Dargaggoota Oromiyaa bahaa ka Jawaar deeggaranii yookaan ammoo siyaasa Abiy hin deeggarre bir dhaabbatanii yookaan tumsan warra kolaasuuf dadhabsuu fi wanni sun dhaabbate. Gaafa Abiy Ahmed hin barbaanne ni diigaman. Wallaggaa keessallee akkasuma Abiy Ahmed dhaabe. Arsii keessallee akkasuma Abiy Ahmed dhaabe. Kanaaf faannoo wanni jedhamu naannoo Amaaraa keessalleettu ijaaramuu isaa Hiwwahaat aangoo isirraa buusuuf dhufte
hewwaati angoorra narra buusti jedhu yookaan ammoo hewwaati angootti deebi'uu barbaaddu dura dhaabbachuu fi humna Abiy Ahmedii tumse yoo ijaarullee baate garuu ijaaree jira harka hedduun faannoo Goojjam faannoo Gondari faannoo jechuun Walloo faannoo bakka adda addaa kan ture Abiy Ahmediitu gargaaraa ture maal jennaan yeroo san hewwaati Walloo waan barbaadeef Eertiraallee affeeree fide faannoollee hundeessee jira yeroo sanittu Oromoon jechuun diinaa akka taate keessattuu warri Oromoo oduu hin taane warri siyaasa Oromootiin deema hoggansi siyaasa Oromoo ABO'n faati akka jechuun hewwaati deeggaran yookaan ihaadigi ilaalcha sabaaf sablammii jedhu sun bira dhaabbatanii mootummaa Abiyyitti sodatanii kafaa'uun ammoo ajandaa waraana Abiyyitti gurguruu barbaade akka hin bitne Jawaar Mohammad ammoo nama fedhii aangoo guddaa qabu karaa gabaabanii Abiy Ahmedii fonqolchee garagalchee nama aangootti dhufu barbaadu waan kan ture haala kan keessattuu qeerroon Oromoo akka firattu hin laalamne qeerroon Oromoo akka gamtaa siyaasaa ka humnattu irkoottu hin laalamne akka sodaattu ilaalame bakki dandahame maallaqaan bitame bakki hin danda'amne ni diigame mataan isaa keessa dhaame bittinneeffame akka tuuta kenniisattu gargaree Abiy Ahmedii didiige bibittinneesse haalii qeerroo Oromoo mootummaan Abiy Ahmedii waliin qabu jalqabe irrattu kana ture faannoo bakka adda addaa keessattuu dhaabe humna faannoo shawaa bahaa keessattuu Adaamatti waan isin goote gaafa Jawaar marfamee jedhu san yookaan Jawaar marsan san sun qeerroo jechuun minjaar shonkurra dhufanii Adaamaa keessattuu mootummaan Abiy Ahmed ijaar irraa dubbadhee ture qeerroo Oromoo haleellaa jechuudha warri sun yeroo sunitti faannoon sun Adaamaa mataa haraa bakka adda addaa jechuun shawaa bahaa ana Fantaalee keessatti ana Jiillee keessatti waan isaan godhan darbanii ana Martiitii fi Hagarsii dhaqanii waan isaan godhan yeroo sanittuu gabaasee ture kanaaf faannoo Wallaggaa warri jedhu faannoo Wallaggaa qaamii ofiin jedhu kunini qaama mootummaan Abiy Ahmedii jalqabirra kaasee ijaaree humneessee Oromoo irratti bobbaase isaan yeroo sanitti Oromoo irratti bobbaase jechuun odoo hin taane haa jennuuti warri qaama mootummaa balaaleffatu irratti bobbaase kanaan durallee dubbadhee jira faannoo ijaaree faannoon nyaaphii isin loluu qabdan diinni isin loluu qabdani faannootti himanii ABO deeggartoota kafaa'oo yookaan ammoo qeerroo Jawaar Mohammad jedhametti hima faannoon ammoo addatti hin baasu Oromoo jechuun yakkama yookaan yakki jechuudha Oromoo jechuun Oromummaa jechuun nyaapha diina jechuudha namni Oromoo kamiyyuu taargeetidha namni Oromoo kamiyyuu badaadha nyaapha barbadaahuu mancahuu qaba akkasitti fudhatamu mootummaan Abiy Ahmedii kaayoo siyaasatii fi garee waa ittiin dhahuu barbaade faannoon ammoo Oromoo waan jedhamu cufaayyuu dhahee jechuun walitti dhahaa jechuudha akka jechuun duulii warra jechuun kanaan durallee dubbadhee jira waan kana akka kaansariitiin loluu kaansarii gaaf balleessuu barbaaddu seelii nagayaatii fi seelii miidhama hunda waliin daaraa goota akkuma jedhamsan faannoon jechuun yeroo sanitti mootummaan Abiy Ahmed illee warri ilaalchi gosuun qaban jira Fiqaaduu Tasammaa waan ni jedhe galaana qurxummii balleessuuf galaana gossuu ka jedhu sun taargeetii istiraatiijii gosuun hordofe jechuudha faannoon kunin yeroon kun yeroo kamidha yeroo waraanni Tigraahii waggaa 5 dura jechuudha gaafa waraanni dhoo haga suni haga chin dubattuu qaamii mootummaa adda adda warra wajjin ni hojjeta miidhaa dhaqqabsan kanaa fi qaamii mootummaa itti gaafatam jiraachuu qaba garuu walgahiin faannoon jechuun yeroo sanitti dubbadhee jira mootummaa Abiy Ahmedittuu hundeessa garuu mootummaa Abiy Ahmed wajjin tokko tahanii wajjin hojjetanii araarii Afrikaa kibbaa gaaf dhufe Abiy Ahmed wajjin addaan bahan walii kan faannoon nyaapha Abiyyii ta'e garuu faannoon Wallaggaa kun waan nama ajaa'ibu faannoo mitiyyuu uummatuma keessa haga yeroo sanilleetti warruma qaama mootummaa Abiy Ahmedittu sochoosaa ture isaantu gurmeessaa ture hedduun isaanii hagii ta'e jechuun namni Wallaggaa beektan jechuun lafti walitti jirti uummatni wal keessa jira uummatuma gosa tokkooti amantiilleen aadaalleen afaanilleen baay'ee wal fakkaatanii Goojjamii fi Wallaggaan kunini uummatni wal keessa qubate warri shiftaa garii yoo haalii mijate Abbayyaa gama fiigee dhufe achitti wanni socha malee hedduun isaanii ijoolluma safaraa ijoolluma achi keessa jirtu ijoolluma isaanii mootummaan Biltsiginnaa ijaara faannoon Goojjam Gondar Walloo keessa jiran Abiyyi wal dhabanii mootummaa Abiy Ahmed irratti kaan ka Wallaggaa keessaa kun ammoo haga ammaan tanallee harki hedduun isaanii mootummaa Abiy Ahmed wajjin qaama jiru wajjin hariiroo guddaa qaba maaliif naannoo kan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu danda'a waan jedhuun yookaan ammoo ni jiraata waan jedhuun
Amaaraa Oromoo walitti buusuni ummata kana wanni godhuu danda'a. Bulchuu danda'a mootummaan Abiy Ahmedii karoora kanan. Waan yaadattanii gaafa ummata Amaaraa hidhachiisnaa jedhan Benishaangul Gumuziif Wallaggaa keessatti Dammaqa Makkonnin gaafni akkas jedhe. Gaafsa irraa kaasanii ummata Amaaraa ummata naannoo san jiru ijaaraa turan, hidhachiisaa turan. Ummata Amaaraa jechuu osoo hin taane achi keessa qaama garee kan jiru ummata Amaaraa guutuu miti. Qaamni kun ammoo mootummaa wajjin qubaa fi qubee tahee hojjeta. Mootummaa wajjin wal qaba. Garuu akka Jawaar Mohammadii dubbatu kanatti qaamni kun guutumaa guututti isa harka guutuu akkuma jiruun mootummaa Abiy Ahmeditti sochoosaa? No. Mootummaan Abiy Ahmedii qaama gareera to'annoo hin qaba. Mootummaan Abiy Ahmedii ni ijaare, ni gurmeesse, ni deeggara. Garuu naannoo san keessayyuu faannoo hedduutu jira. Faannoo gad hin dhiyaannetu jira. Faannoon garii warri Goojjam irraa dhufu wajjin hariiroo qaban. Faannoo Asrees Daamxee Zammenee Kaasee wajjin warri qunnamtii qabutu jira. Faannoo jechuun akkuma caasa isaanii mootummaan illee keessa seen isaallee jechuun caasaa mootummaan ijaare keessa seenanii jiran. Wal qubu qaban, waliin socho'an. Tokko maallaqa guddaatu daayaspooraa Amaaraa irraa dhufa yookaan warra maqaa Itoophiyaatiin socho'u. Ammaan tan ammoo maallaqi mootummaa Eertiraallee irraan dhufa, Hiwwaatil irraan dhufa. Kanaaf faannoo Wallaggaa keessa jirtu cufaayyuu mootummaa Abiy Ahmedii sochoosa jechuun nam dhiba. Garuu mootummaan Abiy Ahmedii ejentoota qaba. Ani walama dubbadhuti. Mootummaan Abiy Ahmedii faannoo qofa miti kan gurmeesse. Abaa'ollee hedduu gurmeesse ture. Warra maqaa Abaa'oo socho'aa. Waraan bilisummaa Oromoo jedhu. Waraan bilisummaa Oromoo warra maqaa suniin socho'aa hedduu gurmeesse. Shane jedhee mootummaan Abiy Ahmedii arrabsa. Shaniin akkan isin goote, shaniin akkan isin goote, shaniin isin ijjeeste, shaniin akkas taate yoo ani deeme aangoorra shaniin isin balleesti. Anatu isin bulchaa jedhee akkasitti mootummaan Abiy Ahmedii uummata sodaachisa uummataan bulche. Garuu warri shanee jedhaman kunini kan mootummaan Abiy Ahmedii qindeesse hedduun akkan jiru ragaa qaba. Waa lama isin himuuti fakkeenya. Nama qada'uu hin barbaanne namas jiru maatii qaba. Shawaa Bahaa keessaa. Shawaa Bahaa Arsii Lixaa lafammi jedhamtu durii. Achi keessa nam maatii qaba. Ameerikaa fir qabani nam irraa butan. Irraa butanii maallaqi gaafatan. Warri butu maalidha? Waraan bilisummaa Oromooti yookaan shanii mootummaan ittiin jedhu. Namni butamoo namuma nagayaa, namuma fayyaalessu, namuma Arsii wayi. Kan waan tokko siyaasaa keessa hin jirre. Maaliif butan? Fira Ameerikaa qaba. Fira sanittu biizinesii qaba. Maallaqa qaba. Maallaqa nuu kenni. So maallaqaaf qaban jechuudha. Ni qabamanii qabamee namni sun maallaqa ergii jedhanii haasa'uu jalqabanii mari'achuu jalqaban. Haasa'uu jalqabanii communicationin yookaan qunnamtiin xiqqoo rakkisaa ture dhuma irratti nama yaada kenneef. Beeyta warri kun jechuun warra Shimallis wajjin fa'aa hojjetanii warra mootummaa wajjin hojjetu warra godina wajjin hojjetanii. Warri godina jechuun hin didate. Kun odeeffannoo qabatama dhibba keessa dhibbaati. Waajjira Oromiyaa Shimallisitti bilbilan. Shimallis telefoon bilbilchiise gurbaan irra qabdan kun obboleessi isaa yookaan firii isaa kunini mootummaa wajjin hojjeta. Nama keenya deeggara keenya maatii isaa akkasitti hiraarsuun qabdanii gadhiisaa jedhanii gadhiisisan. Shimallisi karaa bakki bu'oota isaatiin bilbilsiise sa'aatii 24 keessattuu nam sun gadhiisise. Kun waan harki dhibbe tokko hin beeku. Nam qabamellee kan beeka. Maatii gadhiifamellee hin beeka. Nam gadhiisisellee hin beeka. Kunini warri karaa Rift Valley san keessa socho'u Maqiitti, Moojootti, gara Adaabbaa, Shaashamannee, Nageellee Arsii bakka adda addaa keessa qarqarummaa Bishooftuutii fi Adaamallee hedduun isaanii shanee yookaan ammoo waboo Shimallis Abdiisaa ture. Warra Jaarsoo fudhannuti. Karaa Fichee, Gowaatsiyoon, Salaalee achi karaa sun deemtee amma Alii Dooroo namattuu armi jira. Nam sagantaa kiyya akka malee dhageeffatu. Obboleessi isaa namni kun nam guddaa biyya butame. Waan isin ajaa'ibu namni kun nam bultii qabu. Namni kun nama bultii qabu
niitiin isaa ammoo firri nama qaama mootummaa keessa jiru firri isii obboleeyyan ishii ni buutamee maallaqa gaafatame maallaqa guddaa gaafatame akka miiliyoonii 2 birrii Itoophiyaa warri butanii qaamii jechuun butu kun mootummaa wajjin hariiroo qaba warri gama nama butamee kun gamii tokko mootummaa wajjin jira mootummaa wajjin wal dubbatanii mootummaan akkasiin gadhiisise kun eessiseetan fichee fi warra jaarsa jidduutti laf jirtu kana Gwaatsiyoon bakka dhaman jidduu kan keessa sochaane warra kan saaxillee karaarra gorsine Jawaar Mohammad dubbata awwaan kanarraa miti kan beeku gaafa awwaan kan dubbadhe Jawaar Mohammad manidhaa jira gaafa faannoo ammaan tan jechuun sirkattu akkas nam gootu kana waan kan cufaayyuu mootummaattu ijaare garuu mootummaa warri garii to'annoo isaatti al bahanii jiran gariin isaanii ammaan tan daayaspooraa Amaaraa wajjin hariiroo qaban gariin isaanii mo'ata waayidoo wajjin hariiroo qaban gariin isaanii ammoo faannoo Amaaraa wajjin hariiroo qaban gariin isaanii ammoo Hewwahat wajjin hariiroo qaban Eertiraa wajjin hariiroo qaban mootummaa jechuun waan garee beekta jechuun sharrii badii hojjechuu beektu malee to'achuu hin beektu jinni amma duloo keessa baate jinni xarmuusii keessa baate wanni garee harka mootummaatii baatee jirti an kanaaf dubbiin Jawaar Mohammad jechuun faannoo Wallaggaa jirtu sun Kaabii Ahmed jedhu sun harka 100 keessa harki 80 ol dhugaa jedhee amana garuu harka 20 illee taatu 30 illee taatu meebi'am suni oli faannoon jechuun gama ka Amaaraa warri to'annoo irraa qabdu warri daayaaspooraan to'annoo irraa qabu warri akkasii hedduutu jira jechuudha mootummaan Abiy Ahmed jechuun naga buusuu barbaannan faannoo fi qaama seelii akkasii kan cufa to'achuu danda'e kaan ammoo warris dhagahu karaa nagaatiin yookaan karaa fedheen deeggarsa dhoowwachuun qawwee irraa hiikuun karaa siviilii karaa nagaatti deebisuun araara waliin furachuun warra kaan ammoo tarkaanfii seeraa irraa fudhachuun tasgabbeessuu danda'a jechuudha an kanaaf mootummaan kun jechuun waan ammaan tan dedeema ka Oromiyaa keessa nagaa buusuuf Oromiyaa qofa miti bakka hundatu nagaa buusuuf dirqama qaba waan faannoo ilaalchisee wanni an beeku wanni an hubadhe kan fakkaata waan na daawwattaniif na hordoftaniif hedduu isin galateeffadha qoqooda facaasaa waliin gahaa sagantaan keenya kaarraa kanuma sagantaa biraatti walitti dachana amma sanitti nagaatti